فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لمن يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل الإسلام أرانتنا حاجة جبدوتو لا في نفيده إن شاء الله حاجة جبدو حاجة نتي هندنو نلالكستو حاجة أبلين خيني هند لالكستو والله سينا غرا نياتي غرا نبليستي سينا أجايبا سينا نتي هندنو إرا برو أبلين خيني إرا قدان أبرين خيني خشمراني حالة الداتين حالة نتي كوبان كبنين حالة أمني علماءين شيكوني ورساني هذا في أبان اللين هم بينتي ميد أماجرن هم بيكمنتي ريبا ماجرن توما ماجرن وان حما إسانتي دي ماجرن سنو على قامتي خيسانتي ديم سيساجرو سنو نمو مأكا إساني أخا أفان خانا دبتو أورومو نما إساني ديهاتو نما إسلاماتو إسان أكستي ميد آجرو waan ni nuti hundinuu quba qabaachuu qabnu barachuu qabnu obboleen keenya shamarranii nabi keenya sallallahu alaihi wasallam amaanaadha shamarran keenya shamarran amaanaa nurra kaaye akka amaanaa jabeessuu qaba amaanaa namni gidee namni siqanne amaanaa san jabeessuu qabna inshallah obboleen islaamaa viidiyoo kana sheer godhaa isnis irraa waa bartanii obboleeyyan keenya khaanis kan hin beenes khamiidhamu jiruus khagana miidhamuuf taa'ullee irraa baree akka irraa fagaatu dhiiraa jira qeyroo jaan dardaraa jira namaaf haajaa hin qabne namaaf rahmata hin qabne obboleettii isaatiif illee rahmata hin qabne ilmaan namaa miidhu jiru tumu jiru azabu jiru jaartii jee fuudhee maallaqa isaaniirra nyaachuu jiru haala addaatiin haala garaa nama balleessuun haala namni itti aaruuni akkanatti azabu jira jaartii tiyya jee maallaqa irraa nyaata jaartii tiyya jee tuma nama biraa irra baasa waan isii horii isiin dalaydee tumamtee cafaqamtee gadi galoo taatee tuffatamtee hirriiba dhabbee maallaqa fiddu kana inni fuudheetii bakka adda addaatti baasee miidha emotionally mentally physically miidha sammuudhaan jechaani isii miidha akkasumaanu harka isaatiin miidha nama jaalatu tokko nama haadha manaa godhatu tokko nama itti dhihaatu tokko akkamitti miidha obboleeyyan keenya kuni yaadachiisni kun yoo gorsi kuni inshallah obboleeyyan keenya shamarraniif irra guddaan dhiirri kanama hin dhageenye mataa jabaatu jira miskiina fakkaatee si dhufa gaarii fakkaatee dhufa afaan deema dibatee dhufa babbareedee tolfatee dhufa sima kana jallisuuf qur'aana faa siif qaraa hadiisa faa siif hima ati karaarraa si baasuuf ati si miidhuuf ati illima isaa keessa si naqee sirraa nyaachuuf atumaa si nyaachuuf wallahi seenaa haalaan garaa nama balleessu obboleettii tiyya laayina irra takka jirti obboleettiin tiyya takka laayina irra jirti inshallah seenaa kana wajjin dhaggeeffanna wajjiinii Allah ya rabbi garaa na balleesse seenaa kun ciisana dhoorke seenaa kun obboleen keenya kan biraattillee akka hin taaneefin viidiyoo kana laayifii dhufe quba qabdan laayifii akkaan hin seenne ture egaa laayifii seenne amma kanarraa akka waa barru kanarraa akka waa nutiis obboleen keenya kaanis namni obboleettii isaatiif rahmatan qabu nama biraatiif rahmatan qabu namni kuni nama if jibbee nama haraamitti deemisa isaa keessatti haraam taa'insa hirriba irraa haraamiin ka'a
gizee rafu haraamiin raf hin beeynu isin nama akkasii kana hin beeytan miskiina fakkaatee isin dhufa yaa obboleettiiti obboleen islaamaa horii keessan dhiira abboon fedhe siin fuudha kan fedhe haa jiru ittiin erginaa dhiira ittiin erginaa maallaqa keessan wanni inni isinitti halaal ta'e warra keessanitti erga maskiina jaara miskiina nyaachisa nama hin qabne bira dhaabbadhaan maallaqa keessan fuudheeti afaan deema godhee afaan bareeffatee tolfatee dhufee maallaquma keessarraa nyaatee akkasumaanuu simiidhaan maallaquma keetiini simiidha yoo ati maallaqa sana hin finne situma si garafa si arrabsa waan ajaa'ibaa biyya adda taa'ee tanarraayis niqaa qaba taanirraayis niqaa qaba taanirraayis niqaa qaba niquma dhalaa hundarraa biyya arabaa kana keessa dhaluma hundarraa niqaa godheeti maallaqa isaa hundarraa guuree maal godha dhalaa biraa nyaachisa dhalaa biraa itti baasa farshoo itti dhuga zinaa itti godha waan haraam adda itti godha ati jaarsa kiyya na jaalata miskiinaati ati qalqullu keessee garaan kee miskiina humaa keessaan qabdu ati hamtuu yaaddu namatti waan badii yaaddu inni immoo sitti si duuba maallaqa kee nyaata si arrabsa tanirraa dhiisaa boo jaartiiti yaa miti jaa waa hunda jaa ati immoo ijaa fi eeyda dawaa fi eeyda isa kana akka haala bareedaan isa laalta inni sirraa haajaan qabu mee obboleen islaamaa obboleettii teenye takkarraa dhaggeeffanna mee kottaa شير قول فيديو تناس مي خطها دغفدا وان اسين جت اسمرا افا اسين راها دغفنو اك اسين والله غرانا بليس وقت يون نسنيه مي اوبليتي تيني تنراي لاين رجرتي ان شاء الله اسين راها دغفنو اسي ام مولينا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ بارك الله فيكم بليتي يا ربي نجسي عقدو ربي هذا مراد خسي هاجوت ربي فريتي هوندا بكجرت سيها خنو إن شاء الله سينان توني سينا منو هم ودين توني وبليين خنيا خاني في دواكب برنوتة تح جنة والله وبليين خنيا خانيس أكا خنتي اللي ما أكنا خنتي أكا هن هدمني أكا سانيس هميدمني جنتي سينا خنا نيم بيخا أكا أتلين دبتشون فيني أمو أني جما خيان أمة خيني أبلين خيني برسيسني أكا أبلين خيني شمرني هميدمني ميدان أتمرتي هذا أبزو جنة دفني مي أبليتي تيجي رب سرها جالتو سينا أكا ستي بريد دوسا ناهن تسن خا بريد دولين جامو غرانا بلي سن سينا أتيس أكسمت جراس بلي سن مي سينا سن خلينا هنت جلرا حنجا قبتي مي ببلي سيتي نوهيم أبلين خنياس سرا برتني أكا اللي ما خنان هنك أبمني إن شاء الله. هاي أستاذة ميجيوني هي مجا والبرتي أكستي والمان جنيت مكا والقبتني والأرجاني أو حلالة والهيثنتايني حرام زنا دلغني والمانو إرجع زنا دلغني باتيلا ما ولرا حقاتني إيجا باتيلا ولرا حقاتني شيء من دلغار تين اللي كسمت تاي باتيلا ما بودا كنتوني كان سبورة دا وركيان سبورة دا جدين إيجا كستي إشين ديبتي رفتي غاها باتيلا ما سنا عباي شيلي ورتي بالبلاني وقلت نما مجاكي سنفود بربادة جدي إشين اللي أكو سنة وان جارلتوف حياة جدي عبان شي نما وكلني شيك خنمتي وعميش دي في أقسمت تخائي نكان قدد بيناني نما وكلمي سنة ولين تاعني أكا بيا جرو سنتي بري بياتي سناني كما تكون نكاس قدد جدي كما تكون سنرات إبشاني أنا مسين دلقدير في شير كافودي اسم مرة فودي ما لكم يسي إيش قلتي بيه إيش مرة فودي هي مشيكني نرجين في ديات مرة خاي إبشان كان خني عافي كان شانن حفمون دبلا في جدي دبتي akkasumatti alega sheekni bayee ka'ee 500 itti kennee kana sheedhuma kansiisan ayyuu deebisee harkaa fuudhee nyaate. Subhaanallah dhaabbata tokko dhiifamaa wajjin maallayni isiin maharii kuma takka kajeen san isumarraa 500 fuudheeti sheeka duratti kunoo kanneef je'ee garsiise jechuu sheeka shawwade jechuu bakka tanatti. Eega sheeka kanneef booda maallaquma sanuu isiirraa fuudhe jechuu akkasimi.
Eeyyee fuudhee سبحان isheenumaa الله hirkaa nyaatee fixe. maallaquma sanuu irraa isii irraa fuudhee nyaate Nyaatee fixe eeyyee ustaas. لا حول ولا قوة إلا بالله هي Achii booda akkuma sanaanii deebi'ee ilmoon garaa ishee taa'e ishee. هي قراق أبتي أوكي Garaa qabattee alasiin baatii lama geessee jettu inuma baasta malee jedheen. ilmoo baastu malee jeen Inuma baasta malee jedheeni caccaqee gaa utuma isheen fedhii ishiitiin alatti inuma baasta malee yoo hin baasne si morma koo miti jedheen si morma dhiqqaala namaati jedheen si morma malee jedhee si morma jette jedheeni malee si morma jedheen. si morma jechuun maal jechuudha Yaani isaati yaa mitiin jedha ilmootii yaa miti tan nama biraarraa fiddee jedheetiin namarratti si dubbadha. ni khaadaa yaa hayyu yaa qayyum hayya ilmuma isaa baasi jeen jettu jechuu Hayyee. Baasii jedheeni achumaan fedhiisii malee baaste. yaa rabbi jaba hayyee baaste yaa rabbi araarame Baastee dhukkubsattee utuma ishee dhukkubsachuu jirtu akkuma sanatti deebisee dalagaatti ergee dalagaa deemtee inni immoo hangasitti mana taa'aa nama biraa kiristaana hin jedhu musliima hin jedhu fedhii wajjin zinaa dalagaa ishee mana dalagaa kaayee ofii isaatii mana isheen qabdee kiraa keessa kaffaltee taa'attu keessa taa'ee dhalaa biraa wajjin zinaa dalagaa dhalaa biraa sanaa wajjin ciisee arrabsaa gaafa kan sussobee araarfatee deebisaa. Okay oguta kanaa dhaabbadhu obboleettiitti jedha. Ayyaa. Obboleen islaamaa dhageessan namni tokko eega niqaa godhatee jaartii namaa yookiin jaarsa namaa ta'e namni suni nama biraatii wajji zinaa yoo godhe namni sun akka islaamaatti mormasaa gad awwaalameetii dhagaan cafaqamee du'u qaba. Diliin isaa akkas jechuudha. Akkasitti ilaalame. Jaartii odoo qabu ilmoo irraa baasee maallaqa isii maharii odoo khanineef maallaquma isii fuudheeti sheekha shawwadee gamanaan kanneef giidee sheekni gabbee maallaquma san isii irraa fuudhee nyaatee liqii 500 irra jira jechuudha isarratti haqa isii irraa fuudhe akkasumaanuu ilmoo garaa qabatte san baasisiise ni haada ilmooti yaamitti jeetii maqaa si balleessaa yaa rabbi wallahi garaa nama jaata amma isiin gara ilmoo khiyyaamiti ilmoon tun zinaadha jaanii maqaan arabsanii jetteeti baaste rabbiin amoos yaa rabbi najaanu baaste obboleen islaamaa wanni amma jecha jirru kan wanni amma godhu jirru kana akkanatti jiran hin beeynu isaan maanti jiran obboleena keenya haariyaa haganaa namni afaan deema godhee dhufee si janu kun firaayiki hin kan niira lama dhiira abbuma fedheefaa ta'u dhiira ana jee sheekha guddaan hoo fedhe niiraa keenaa kan yoo sin jee niira lama ittiin baasin niira lama haya laal akkasitti irraa nyaatee maallaqa isii garaa ilmoo irraa baasisisee zinaa osoo isiin jirtuu manuma sii keessatti dalagee akka osoo isiin ilmoo eegarraa booda dhukkubsattu odoo jirtuuti gabbahitti deem dalagi jeen laala namni zulmiin akkanaa alanii jirti sanuu nama itti dhihaatu nama afaan isaa beeku nama oromoo nama haadha manaa godhate haadha manaa jechuun huccuu keeti jechuu nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam huccuu teessanii jee nama si haalaan sirra dhihaatu akkana zallam akkana miidha dhageeffadhaa dubbiin dhumne itti fufti obboleettiitti dhiifama wajjin itti fufti. Hayyee gantana otoo akkasumatti jiraattu ammallee deebi'ee ilmi lammaffaa garaa ishee taa'e. Ayyee lammaffaa maashaallah ayyee. Lammaffaa garaa ishee taa'ee inni immoo gaafa duraa isheen hin baasu jettee diddee eegantana eega turee ji'a 3 gahee hayyee hin baasini dhiisi jedheen. Gaafa ammas ji'a 3 gahuu dhalaa biraa fidee ammas akkuma kana zinaa waliin tuma dalaguu. Manuma isii keessatti akkasimi? Manuma ishee keessatti eeyyee. Yaa rabbi jaba. Achi booda dhalaa biraa sanan fuudhaafanii inuma baasta malee ammas inuma hin barbaadu jedhee qabee tumee maal godhee diddee ammas akkasumatti tumamtee kaatee diddee dalagaa deemte. Subhaanallah. Tumee ammasis haareetti ilmoo lamadaatis irraa baasisise. Baatii 3 gahee gaa'inni baatii 3 geenyaan hin baasu jettee adeemtee eega deemtee dalagaa deemte erga baasi jedhee tumnaan diddee dalagaa deemte. Dalagaa deemtee baatii 3 gahee.
أيه baatii sadi geenyaan ammoo ammas deebiteetu kadhattee ilmooti kana hin baasuu أيه nin dhalaniin guddifadha jette. أيه Hayyee jedhee gaafannii baatii sadi darbee taree jedhu ammoo angas waamee yookiin ana filattaa yookiin ilma tiyya tana filattaa. Ilma tana inuma baasta malee jedheen ankootii mitiin jedhaa. Meemee nama akkatitti guddistu laala maatii keerratti illee ta'ee ani tiyya mitiin jedhaa waan ati guutu laala jedhee sodaachisee ammas. يا ربي جبا Ammas deebitee ilmocha baastee gaafa ilmocha baastu akka isheen natti himtutti isheenuu baay'ee dhukkubsattee gaggaabdeetu du'uuf hospitaalatti baatamtee سبحان الله rabbumaatu lubbuu ishee hambisee akkasiin dubbattutti. يا ربي Akkasumatti otoo itti fufee jiru إيه ammas isheen otoo akkasumatti garaa ishee akkasitti ilma ofirraa baaste sanaan otoo isheen ammallee fayyaa muluun argatini dalagaatti erge. Dalagaatti ergee dalagaan itti erge kuni baay'ee gaxarii fagoodhaa baatii lama dalagdee gaafa isheen dhufuudhaa jettu arabatu fiddii gaafa fiduuf jettu miciyyoon suni inni dhalaa biraatti wajjin mana jira jechuudha manuma isheen qabatti keessatti dalagaa rabuufati. يا ربي جبا هي Achi fidee sawwaa harkatti karaatti gate. مال قلت Miciyyoottii gate silkii irraa kaasuu didde gaafa sibiftee manatti dhiyaattu mana Okay. isheen bakka kanaatti illee baay'ee hubattee hin beektu silkii irraa kaasuu diddee achi sawwaaqnes bakka geessu dhabee jidduutti rakkattee akkasitti deemtee mana namaan beeynee kan akkasumatti ol galtee dhaqxee bitte. اوكي امين عارف سقطك هنا رقيسن لا dhiira jechuun hin beeytan keessasaa gaarii fakkaata afaan deema dibatee afaan mi'eeffatee afaan tolfatee afaan gaariidhaan si dubbisa maashaa allah alhamdulillah allahu akbar jaa ammoo keessisaa summi keessisaa badaa zulmii nama oduu agartuu si nyaata bineensa kun namaa miti bineensa akkasitti itti garagale namatti dhihaatu horii si nyaatee waa hunda si nyaatee isi nyaatee laalame rabbiin ammas alhamdulillah isiis hin miine rabbiin addunyaa irra isiis hin baasne dila inni akkas godhu seenaan hin dhaabne seenaan hin dhumne obboleen islaamaa if eeggannoo guddoo godhuu qabne ifirraa eegaa nama dubbistan nama jaalattan nama fuutan nama nikaa godhattan ifirraa eegaa irra guddaan dhiira dhokotee badaa tanarraas maallaqa nyaata taanirraas maallaqa nyaata taanirraas maallaqa nyaata dhalaa hundarraawu maallaqa nyaata mee dhaabbadhaame dubbiin tuni waa dubbii tabaa miti mee itti fufe baleetii Achi booda egaa achitti gatee jedhee achi mana namaa sana siin bulte sanatti dhaqee ati warra kooti jedhee ijoollee sanillee sodaachisee achuma dhaqee maallaqa kenni jedhiin hin kennu hin qabu jette alana hin kennu jette eegasii akkumaa fuudha hin kennu jette dhaqee achitti tumee funuunsee mataa tarsaasee manuma namaa sanattu birrii ishee erga jirtu fudhatee dhalattii siizinaa wajjin dalagaa jirtu sana biratti deebi'e. الله خلوا قرتني لال جارتي ما يساتهما جارتي سا يا ربي الله هيا يفهم Achuma deebi'ee dhaqee dhalattiidhuma bira taa'ee dhalattii siizinaa wajjin dalagaa jirtu sanaan deemee isheedhaan illee kinoo akkasitti ishee bira dhaqee tumeetu akkasitti bira harkaa fuudhee dhufee jedhee dhalattiitti mee dhalattiin immoo achi itti bilbiltee intaloo sana isheetuma miti hafteettaa maaloodha jettee akkasitti intaloo baay'ee tokko jechaan egaa madalaa waliin jettu jettee baay'ee tokko intaloon illee miidhamtee keessumatiitti miidhamtee dantana ammas hin dhiisne akkasumatti dhiiftee dalagaa ishee deebite. Oguuta kana obsi obboleeyyan keenya shamarranii jaarsa odoo qabanii itti dhaqan taakka amma obboleettii teenya taane ta bilbilte itti bilbilte san atiis rabbi sodaadhu wanni isitti ta'a sittiis ni taati wallaahi sittiis tazan daranii sirra taati asii zulmii arkaa asii miidhama obboleettii ta'e arkaa callistee teessee isaa wajjin raahista isaa wajjin baas atiis sirraa baas rabbi sodaadhu waan akkana irraa fagaadhu zulmii irraa fagaachuu qabdu irraa dheeysuu qabdu inshallah dhiifama obboleettiitii itti fufi.
Achii booda akkasumatti dalagaatiitti deebitee tartee deemtee deebii amma sigaa dhalaan kan inni zinaa waliin daluu kuni tokkollee miti lamallee miti inuma jijjiira kiristaanan jedhu musliiman jedhu nama guddan jedhutti kan jedhu akkanuma fedhee wajjin jiraata. Tana akkasitti dalagaa seentee dalagaa sana hanga isheen seentetti ammoo nin qijeela jedhee nin sirraa jedhee namayyuu waammatee namarratti qaalii galee ammoo walitti deebi'an isheedhaan dhiiftee ammoo suma wajjin deebi'uu jammartee erga ishiin isa wajjin deebi'uu jammartee ammoo ala nama sadii amma ziinuma isaatti deebi'ee guyyaa takkaa bakka dalagaa isheen jirtutti birrii maallaqan arabaa hatii fi kuttuu jedheeniin. Hatii kottu jedhe. Hatii kottu jedheeniin naa isheen lakkee ani rabbiin sodaadhaa har'a yoo hatii fidee rabbi waan na godhu hin beeku jennaani maallaqati fiddu sanaaf anatu itti gaafatama ilmoo fiddee dhufte jedhan. Yaalagaa hattuu. Fiddee dhuftu malee. Yaa Rabbi Allah. Fiddee dhuftu malee jedhee duraanis akkuma kana yoo illee anatu itti gaafatama fiddeetu dhufta malee akkamitti utuu hin fidin akkanatti dhufne jedhee. Michiyyuun achi akka jettutti maallaqa namaa sanallee fuutee itti geessite. Mee guutuu akkasuma naa dhaabadhu. Akkasitti shawwadee maal jaan ilmoo gizee ati baastu rabbiin ana gaafataa ana itti haa gaafatu baasi jaan hati deemi maallaqa ammasis maallaqaas deemi hati rabbiin ana gaafataatu anaatu itti gaafatamaa ati keessan jirtu umaan qabdu laalme afaan deema gizeen siniin jee wayin taba afaan mi'eessee afaan nama itti shawwadan afaan inni itti nama sossoban niin garagala niin sirraa bulii badiin balleessu siisin miidhu siisin tumu maallaqa keetis nyaadhu jeeti isi sossoba afaan mi'eessee kan akkanaa kana firaayigu wallaahi namni badaan yoo jaameeyo nama akkanaati gaarii fakkaata keessisaa ammoo summii gadoo nama akkasii nama zulmii nama badaa inshallah dhiifaan baliitii diyye na aarse wallaahi itti fufi. Isheen dhukkubsattee akka jettutti dhiignu na dhumimuu maal jettee dhukkubsattee mana hakimii geessee yoo mana hakimii geessu baay'ee tokko dhiigni kan keessa laa akka nam takkaatti 85 ol ta'uu qaba kan keellee xiqqoo hirratee jira sirriitti viitaaminii argachuu qabda jedhee namtichi qoricha kenneef qoricha kennee inna jedhu qoricha sana otoo isheen fudhattee illee hin fixini akkasiin dubbattutti gaa otoo isheen fayyummaallee sirriitti hin argatin dalaguma dhaxxa malee jedhee ishee dalagaatti ergee dhalaa biraa fide. Wayyaa Rabbi jaba. Dhalaa biraa fidee dhalattiin sun immoo michiyyootti inni beekti. Wal beekan. Anatu bira jira akkasii jettee michiyyootti ittituu michiyyootiin dalagaa bakka fagoo jirtu. Achi akkasitti michiyyoo sanatti dubbattee michiyyoon boocheetuma alana maatii isaatti himatte gaa maatii isaatiin wal beekte hanga yoo wanaanaaf asirraa of obsitee san booda dhiistee maatii isaatti himatte ala obsitee dadhabdu. Ala dadhabdee jirtu maatii isaatti himattee maatiin isaallee akka turanitti gaafatanii fi ani lakkii isheetu kijibaa jirti malee ani ishee maliyoomaa hin qabu jedhee mormeen. Akkas maal jaasila hattuma maal jaasila hayye. Achi booda ishee maatiin isaa ammoo deebisanii akka nuun jedhee jedhanii isheen illee namni kamtuu ni beeka akkasiin nama daannii akkasiin namni maatii isheetiin wal beekullee ni beeka akkasiin nama bultii jaarrachuun nama kaayyoo qabdu akka taate maatiin isheellee isheedhaan obsii ammallee jedhaniituma. Kana hunda maatii isheetti illee himannee isa kan isaatti illee ni himne waan inni godhe hundayyuu garuu akkasuma jetteetti dubbatte malee gorsaa jetteetu. San booda maallaqa namaa wayii ofuma maallaqa baay'ee humnaan isaatii ol ta'e wayii maallaqa namaa hatee haanna sanaa wajjin qabameen. Isa haate? Akkasiin ta'in akka dura otoo akkasiin ta'in. Jiini baatii Ramadaan seenii Ramadaan keessan keessaa michiyyoo kiristaana wajjin soomuu inuma dhugaa inuma akka fedhe ta'a itti bilbilee duuba isheedhaanii ati maal goota akkinoo ishee waliin jira sin barbaadu silaa maallaqa kiyyaan ni kaasii godhadhe siitimo maallaqa kan keetiin ni kaasii godhadhe jedhee itti kolfa ati ni kaa maalii sirraa qaba maalirraa qabda jedhaan.
hattuun zulmiidha. Achi booda tu akkas jedhu isheen illee guyyaa Ramadaanaa wayii akkasitti gaafa inni mijiyyuutti kiristaana sanaa wajjin taa'ee dhugee akkas jedhaatti dubbatu sana rabbitti kennatti. Kakannan rabbi baga kannite rabbi. Akka itti yanaafara jettee rabbitti kennattee akkuma isiin jette sana rabbiin illee akkuma amma jedhe hawaa'ee hannaa wayii keessa galee maallaqa namaa fuudhee maallaqicha ofiifis hin fudhannee nama biraa waliin fuudhee nama biraa sana kan maallaqicha nyaate garuu qabame innuu qabamee poolisumaan qabamee hidhame. Hidhamee achi isheen egaa isin barbaadu jetteeniin hin barbaadu jetteeni edentana maatii ishaatti illee himtee maatiin isaallee sumatuu rabbitu kennate haaf jedhiif jedhanii. No rabbitti haa kennitu. Innaa hin jedhullee jettee akkasitti sambooda deebitee maatii isheetti illee himte akkasii innoo maal ta'ee bade gaafa jedhanii maatiin ishee gaafatanuu utuma dhoksituu dhiistee maatii isheetti himtee akkasii jettee duraan qaanfattullee booda gaafa giddiitti ta'u itti himtee. Eegatti himtee jettee maatiin isiillee aayaa eega akkas ta'e irraa fagaaddu jedhanii sambooda eega jarra akkas jedhanii inni mana hidhaa hafee sambooda hamma kan isheen jechuu barbaaddu yaa ishee tokkoffaa ilmaan bahee sana suni tokkoffaa baatii eega ziinaa waliin goone baatii lama walirraa turree deebinee niqaa wal godhan. Nikichi godhame sunuu sheekichi sun abboommtiisaatu hin beekamu. Ka irra deebi'uudhaan birrii kakiyyaani na godhate birricha yuunaan kenninu suma kan kiyya sanaa deebisee fudhatee nyaate. Akkas. Niqaan sun ni jiramu hin jirtu. Kana barbaadde. Lammaffaa ilmaan ba'ee sanarratti. Tokkoffaa ilmaan sun ta halaala moo ta haraamaati. Lammaffaa irratti immoo ilmaan sanatti eenyutti gaafatamu giddiin dirqeen narraa baase. Sadaffaa irratti kan ishee barbaaddee maallaqa namaa na fuudhisiise sana. Anatti itti gaafatamaa ta'eeti ta na fuudhisiise. Maallaqa sanarratti anamoo isatu itti gaafatama. Amma isheen har'a waggaa lama ol taatee jirti sheekumatti sitteetu sirriitti gaafattee itti mattus namallee ni sodaadha jettee ishee amma natti matteellee yoo sheekar beektu jiraattee itti naa himii deebii kana nin barbaada. Ani waan darbeerraa baradhee jiraadhus garuu gaaffii kun wanna gaaffii natti ta'e kana deebii isaatiif nin barbaada jettee sheekar. Kanaafuu ani suma barbaadu isinillee karaa interneetaa kanaan si wal argachuu danda'ee kanaaf gaaffiin ishee kanuma. Maashaallah. Deebii isaatiif immoo eegaa isinumarraa eegganna. Baarakallah feekum wallahi garaa nama nyaataa garaa nama balleessi anuu eega kalee na himte garaan haalaan na bade. بودين إسا أما اللي بودين إسا جنا ربي سبحانه وتعالى نتعاف الدنيا تسنتعاف آخرة تسنتعاف تيسا ربي تقنتي جتي فايليسا ربي هركا كبت إني هركرا وانتك إسي وانتك قولوا الدنيا تنرى إنكب ربي إراخ فلاف تيسي ربي ديفامو تواسا كسر أدا كتوم تاينيكا إيجا إني وقال ما فوي هدامي كأي deebisee innumti silkiisii achuma keessa taa'ee barbaaddatee itti bilbilee maatiin illee itti bilbilanii af jedhi jennaani isheen garuu rabbii bira rasuul jedhee siif otoo hin taane rabbii rasuul jedhee af si jedheera jettee jirti laa. Rabbi isii nageessee haa godhu wallaahi namni namaaf araarame rabbi ni araaramaaf rabbi siif haa araaramu. Inshaallah gaaffii keetiif yoo rabbi jee sagantaa TV Islaamaa torbaan kana keessatti بورو إفتان الهدا يا ربي جي شيخ عاجين قافي في ديبين كبا قافي تنا سريستين تولشيتين قافدا قافي سن ديبي سا أشراني أركنا جيتي يا دنو تهندنو قافي سدين اسم برباد يا ربي جي أتي ربي نجاس يا عقدو ربي يا دام مراد خسيف عقدو والله وان قد داقوته أبليان خينيا خجنا ميت أمو ديمن خجنا وين خنا إنسان مدة شو ديمن الرأس ديبست ربي نتيس سيها كل ليسو أبليان خينيا وان جنا رفوس ربي سان هاكل كل ليسو أبليان خينيا لجيسن سينا جايبة إسنيس فرا إيجا إيرا خنا هنا أمانينا وان إنتي ديمو أفان ميسي أفان بريتشي أفان تولشي
سجنجن وان قارن سيقول أكفي كاتفتين سيقول أتي ملة بران فد جئتي دبي بمي أوتو ببريدو تأتي ياني تانا دبتا سيكابا تشوف اللي ما خيس سنكا تشوف ستوتو داف ستوتو سدقوقو داف إيغاق ستوتو داف أكاس قول أبلين إسلام محمدان ديسانتي إرافقادا إفكابا إف محمدان ديسان إف سريسا نمتو كوفو دير أبو مفيديفو أنا أخمارا خجو هندافو نيرا خيسان نيرا لم اتنرقنا قننات يا بالإسلام فيديو قنا نمني هندنو خلالي هندنو نمني بس ديف وي لالي هند خيسانو شير قودا بليس أبلين خيني خغنا هن نجيني هندنو فرا لالاني أكا اتهن ديبني يوخي أبليتي جزاك الله رب سرا جارتو إن شاء الله سيفين بالبيرات أبلين إسلام فيديو خينا إسن هندنو شير قودا أبلين خيني هندنو لالاني أكا فرا إيغن حتو إجاك أبدو حتو ميلك أبدو حتو سدقوقو ديمتو أفامي إيسي أبامنا سيفته سكاوتشو ديم فرها أينو أبلين خيني هندافو شير قودا وان أكنا أكا ولي هنديبني سنة في فيديو خون أكا ولي نمني تقولين همي دمني هنيات دمني هوري غيسان أبو ما فديفو أبو شيخ أنا جيفو نيرا لم هنرجنا نيرا لم هنرجنا خيري تدلقد دام الله خيسان ورا خيسان يفرقا مسكيد جارة خيري أدى تقول عملي نيرا لما نم تكوف نركين إن شاء الله جزاك الله وانا رجع فتني بليز شير قدا وبلين خيني هندنو ها رجع فتى فرها إيجو والله وني خوني وانو هندلال كيسات يونين أني أرانت أنا رجع فتى أوسه ربي نتنا جافته أتيس لالته يوسته ربي تسيجافته يو أتي شير قوتين نمني تقول عليه الرعاة بقولته ربي نجي سيقول أتيس نما سني سيفجتش ربنا جيكودا خنا إن شاء الله إيرا هن أمانينا مالك خيسان إيرا تكافل هن إرجنا أراني خان سيكاباتنا في إرجيو سنجي ديمي دلقدو جين ربين إيرا تو هوري في دمنت لا تيمتي إن شاء الله ماليني خير شمرني ماليني خير سيفتا يؤتي فيتي خنيتي مالي هن خنينا ممود أكنت تميت لمتا أكبلتي تنيت ربي بلتي تنيس نجيسي هاقول فيها خنو في يادا مرادسي هاقوتو في دليسي هند ربي سبحانه وتعالى إرهاريكو قافيسي إن شاء الله الحدخنا تي في إسلام رتي ديب سار كنا نتهندنو أسمرتي راودا وانا دقي فتني جزاك الله بارك الله فيكم شير قولو كنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته